Ajaa'ibsi kaatee riba shoba nagaan kaatee kan bulte naga nagaan bultee qaaliitiyya har'a gabaanuu deemiti wanta ayyaanaa nu qopheessi ayyaanni ga'ee jira waan ta'eedhaaf kanaaf jennaani guyyaa har'aa mana hundumaa deemteellee nu waamuu qabda akkasumas immoo waan mana keessaa hunda isaa cufa isaa nu bituu qabda jechuudha. Kun horiiwwanni keenya mana keenya dhufuudhaaf gammadanii nu bukkeedhaa qirimbis jechaa jiru waan ta'eef kanaaf jenna waan mana keessa jiru hunda isaa osoo tokko hin hambisin nu bittee dhufta jechuudha gabaa deemte. Tole haadha Jaafee akkam bulte fayyaa keetti naguma baga nagaan bulte qaaliitiyya. Tole homaa rakkinnan qabu waan mana keessaa cufa isaallee sii bitaa waan fedhe waan barbaadu waan mana keessaa barbaachisu waan ayyaanaaf barbaachisu naa galmeessitii naaf kenne deemee bitee deebi'a jechuudha. Akkasumas immoo osoo waliin deemnee bibbinne natti tola ture waa dagachuuf kana qalbiin nan qabu waan ta'eef yoo waliin deemnee bibbinne natti tola ture haadha Jaafee kiyya. Tole abbaa Jaafee kiyya osoo waliin deemnee bibbinne baay'ee natti tola ture garuu immoo hojiitu natti baay'atee jira akkasumas ilaa kunoo keessummoonnis immoo dhufaa jiru waan ta'eef ayyaana sababeeffachuudhaani namoota hundumaayyuu waamne buna akkas sennaa miti warra musliimaa qofaaf miti hunduma keenya waan ta'eef ayyaanni kun kanaaf kiristaanallee musliimallee waamneetu asitti ayyaana baafnaa jechuudha. Nutillee mana isaanii nanna isaanillee mana keenya haa dhufanii siin jedha abbaa Jaafee kiyya kanaaf jennaani deemiti waan barbaachisu waanuma akka shiroofaa kana baaqilaa kana atariifaa kana nu bibbitii kottu waan qunqulaala kana faa bibbitii maaliifi kana hojjennaaf waan ta'eef jechuudha. Foon waliin nyaannu malee mana walii dhaquu hin dandeenya jechuudha. Bunallee nunnaa daabbollee nyaanna keekillee nyaanna jechuudha. Kanaaf jennaan kanallee nan hojjedha keekifaa kana nan hojjedhaafi kanaaf jennaani deemiti waan mana keessaa nu bibbitii siin jedha qaaliitiyya. Tole haadha Jaafeetii dhugaa kee jette waan mana keessaa barbaachisu deemee bitee dhudhufaati. Ergi daquun sittiin tollee seenii bakka haati manuma turii siin jedha mana sisirreessi mana haalaan babbareechi ijoolleen akkamiin rafti Jaafeen hin rafaa jiru ijoolleen ishaa rafanii isaanii akkasii deemeeti bibbitee dhufaa bakka chaa'oo nagaannaa olii waan hin bibbitu waasaap biratti naa galmeessi. Tole abbaa Jaafeetii si galmeesse waan itti bibbitu hundaayyuu si galmeesse si ergaati waan hin jedhe otoo hin dogoggorin otoo irra hin ce'iini waan si barreesse naa biti kottu siin jedha hiriyoota keenya waamnaa akkasumas warroota akka xigeefaa waamnaa warroota akka ijoollee hiriyootatti sissinnu kanatu waamnee bottaa buna dhugaa jennee ayyaana isaanii wajjin dabarsuu qabna yaa abbaa Jaafee kiyya egaa nagaan naqee chaa'oo nagaan turi si erga amma dafiiti deemee siin jedha qaaliitiyya. Tole nagaan olii deemeetiin bibbitee dhufa ijoollee irribaa kakaasiti huccuu isaaniitti qayyarii diddiqee jechuudha ijoollee babbareechi ayyaana fakkeessi eegi jechuudha yella kaasii ijoollee dafii amma ani deemaan jira baay'ee. Tole deemi ani sisirreessee hin deema ani sisirreessee si eega anuun hin beeka osoo tilatti nimiyyuu anuun hin beekaati ati waan hin jedhe tokko isaa dhiistee dhufin. Tole ciao.